Sadaasa 2023 keessa mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffame waliigaltee malee xumuramuun isaanii yaadatama. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffiif deebii miidiyaa mootummaa federaalaa kan ta'e EBC waliin taasisaniin mootummaan marii nagaa waboo waliin jalqabee marsaa sadaffaaf itti fufuuf qophiidha jedhani. ለመንግስት ሰላም ማስፈን ከሁሉም ስራ በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። የሸኔ ድርድር የሚታወስ ነው። Dhimmi nagaa buusuu wanta mootummaan hojii kam caalaa dursa itti kennuudha. Mariin shanii waliin taasifame kan yaadatamudha. Marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti mariin bal'aa taasifameera. Mariin taasifame wanta abdii guddaa kennu ture. Mootummaan haala heera biyyattii eeggateen mariin kun akka milkaa'u baay'ee barbaada ture. Fedhii guddaas qaba ture. Ta'us qaamoleen kun fedha heera biyyattii hin eegne waan ibsanii fi yaada sana waan dhiibaa turaniif mariin nagaa sun otoo milkaa'in gufatee hafeera. Ammayyuu garuu wanti kun waan cufamee hafedha jechuu miti. Mootummaan ammallee marii taasisuuf qophiidha. Mootummaan wanta gochuu danda'u bakka qaamoleen sadaffaa jiranitti ifa taasiseera. Qaamni hidhataan kun ammas fedhii isaa fudhatama hin qabne boodatti dhiisee heera biyyattii fudhatee gara nagaatti akka deebi'u ni barbaanna. Isa kanaaf mootummaan qophaa'aa ta'uusaa asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada. Dabalataan ammoo namoonni qaamoleen hidhatan kun jireenya isaaniitti akka taphachaa jiran hubatanii karaa nagaan harka kennuu barbaadanii fi jireenya isaaniitti deebi'uu fedhaniif ammas waamicha koo dhiyeessuun barbaada. ነበሩበት ህይወት የመመለስ ፍላጎት ላላቸውም አሁንም ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። Obbo Shimallis dabalataan bakka tokkotti gochaan lammiilee ugguruu mul'achaa jiraachuu himuun mootummaanis qaamolee gocha akkasii raawwatan irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuuf hojjechaa jiraas jedhaniiru. መንግስት ሁለት ኃይሎችን በማቀናጀት እየሰራ ነው ያለው። አንደኛ ነው ዋነኛው ህብረተሰቡ mootummaan humnoota lama walitti qindeessuun hojjechaa jira. Tokkoffaa fi inni dursaan hawaasichadha. Rakkooleen akkanaa kan uumaman hawaasa keessatti. Naannolee tokkotti namoonni hawaasa keessaa ba'an bakka dhokataa ta'e barbaadanii yakka akkanaa ni raawwatu. Qaamolee hidhatan waliinis qindoomanii akka da'ootti itti fayyadamaa hojjechaa jiru. Kanaaf mootummaan hawaasa waliin ta'uun humnootii nageenyaas haala isaan rakkoo kanarratti tarkaanfii fudhachuu danda'aniin hundeessuun itti gaafatamummaasaas bulchiinsi siyaasaa akka fudhatu gochuun hojii bal'aa hojjechaa jira. Wantoonni fooyyaan muraasi jiru. Garuu kun ammayyuu nuuf qormaatadha. Kanaaf mootummaan kanneen yakka kana raawwatan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuuf jabinaan hojjechaa jira. Yeroo dhufu keessattis wanti fooyyaan ni uumama kan jedhu abdii guutuun qaba. በሚቀጥሉትም ጊዜያቶች ውስጥ የተሻለ ነገር ይፈጠራል የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለኝ። Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma marii nagaa marsaa sadaffaa adeemsifamuu danda'a jedhamu ilaalchisee hanga ammaatti waan jedheeru hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo amma dadhabsiifameetiin mootummaan kokkee wal qabanii mootummaa jibbaachisee jira. Amma dubbiin itti jabaattee jennaan amma gara dubbii ammallee gara yeroo sadaffaatti araaraaf akka Taanzaaniyaa irraa murteessuu jirutti akkas dhagahamutti jira. Yeroo amma waraanni bilisummaa Oromoo daangaa dabree naannoo adda addaa keessa godina Oromiyaa naannoo Kabaa Kibbaa fi Bahaa Lixa keessatti babal'atu waan jiruuf hamma yeroo ammaa kanatti mootummaa daangaa dabree ilaa ammaatti mootummaa dadhabsiisee waan jiruuf akkasumaan amma falli biraa hin jiru kan jedhu mootummaa yeroo sadaffaa fi amma marii gaggeessuuf akka qophaa'aa jiru dhagahameetiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa akkasuma itti aanaa isaatis naannoo adda addaa godina adda addaa fi ilaa bakka gartee adda addaa keessatti babal'inaan waan babal'atee daangaa Oromiyaa hunda keessatti waan babal'inaaf mul'ataa jiruuf wanna kana gartee lolaan nun baasuu waraanaan nun baasuu waraanaan dadhabsiifameetiin jira. Warri kana gartee waraana bilisummaa Oromoo dadhabneetiin jira kan jedhuun amma gara nagaatti gartee yeroo sadaffaa fi gara Taanzaaniyaatti marii sadaffaa akka gaggeessaa jiru itti yaadamaa akka jiru dhagahameeti jira. Mootummaan marii kana jaalatee osoo hin ta'in hunya quriidhaan gartee waraanni bilisummaa Oromoo daangaa dabree naannoo adda addaa keessatti faca'ee akka naannoo adda addaa keessa seenee Kaabaa Kibbaa Oromiyaa Bahaadiyyaa keessatti faca'ee hamma babal'atee ilaa gartee uummata keessatti babal'inaan wanni kun waan jiruuf mootummaan fala dhabee jennaan jaalatee osoo hin ta'in
amma gara araaraatti socho'uu akka jiru dhagahameetiin jira. Inni biraa ammoo biyya keessatti gartee waraanni biraa akka baay'inaan babal'ataa akka jiru mootummaa kanaaf badii yookaan rakkoo keessa waan galchuuf akkasuma waraanni bilisummaa Oromootis akkasuma waraanni fannoo humna gartee naftanyoota naannoo Amaaraa kan ta'an humna gartee nagaa eejota mootummaatiin ka gartee miidhamaatiin jiran akkasuma naannoo adda addaa keessa waraanni Itoophiyaa keessa waan baay'atee jiruuf amma gara nagaatti akka jijjiiraa jiru waan kana dhagahameetiin jira. Waraanni fannoo ofiin jiru waraanni fiinxaaleyyii Amaaraa fannoo ofiin jettu daangaa Oromiyaa seentee kaleessa guyyaa gartee daangaa Oromiyaa seentee naannoo Oromiyaa irratti waraana bantee yoo xiqqaatee nama 14 ajjeesuudhaan nama kaan hanga baqatanii kadhaamee karaa Oromiyaatti baqatanii akka jiran dhagahameeti jira. Humni fannoo fiinxaaleyyii Amaaraa ofiin jiru kun gartee uummata Oromoo irratti dararaa akka geessu jiru dhagahameeti jira. Naannoo Wallaggaatti gartee humni fannoo fiinxaaleyyii fi akkasuma waraana bilisummaa Oromoo isa jedhu waraana mootummaatiin irratti akka dararaan dhaabbatee jiru uummanni gartee Wallaggaa akka miidhamarra jiru dhagahameeti jira. Akkasuma uummanni Oromoo kaabaa kibbaa fi baadiyaan uummata Wallaggaa bira akka dhaabbatu akkasuma gartee humna adda addaatiin akka uummata Wallaggaatiin gargaarsaan illee taatu yookaan sagalee ta'uufiin akka bira dhaabbatan Oromoo wal kakkaasanii kakaa'aatti akka jiran dhagahameeti jira. Aishama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu amma nu ga'een gara isin ibsinu godina Horroo Guduruu keessatti humna fannoo waraanaa naannoo Amaaraatiin akka uummanni keenya manca'aa jiru dhageeffamaatiin jira. Uummanni keenya naannoo Wallaggaa gartee godina Wallaggaa aanaa gartee Horroo Hammuruu keessatti uummata nagaa fixaa akka jiran humni fannoo hidhatee uummata nagaa akka buqqisee lafarraa fixaa jiru dhagahamutti jira. Humna kana akkamitti ofirraa dhoowwinaa? Akkamitti ofirraa qabuu dandeenya? Humni kun maaliif Oromiyaa ittiin mandheeffatee Oromiyaa keessa deemee fixu jira? Maaliif akkanatti uummata keenya dararuu jira? Humni naannoo Amaaraa kun akkasuma namni Amaara ta'ee Oromiyaa keessa jiraataa jiru isaan kana gaan uummata keenya keessa jiraataa jirani isaan sun gartee humna isaanii asirraa achitti ijaarratanii uummata keenya uummata nagaa fixaa jiranii akkasuma hin teenne humna nagaa humna gartee humna addaa midhaaffatanii humna fannoo ofiin jedhu midhaaffatanii uummata keenya irratti rakkoo uumuu jiran. Rakkoo uummata keenya uumuu jiran kana akkamitti ofirraa qolannaa namni Oromoo lafaa ka'ee uummata kana akkamitti ofirraa qolachuu dandeenya? Akkamitti ofirraa qabuu dandeenya? Akkamitti ofirraa dhowwuu dandeenya? Wanni jedhamu maaliif uummata Oromoo keessaa bahuu hin dandeenye? Mootummaa namni durii ijaaree mootummaa dhufee nurraa dhowwaa wanni jedhamu hin jiru. Ofumaa ofirraa dhowwuu akkamiin nu barbaachisa isa jedhu gadi ilaaluun keessatti murteessaadha. Dhugaa dubbachuu fi fannoo gaafa ijaaramiin dura humna naannoo Amaaraa kana namni ijaaree mootummaadha. Abiyyi namni ijaare. Abiyyitti ijaareeti eegumaa itti ijaaree humna kana inni itti godhe booda isumatti as garagalan malee duraanuu kan ijaareessa. Ni mootummaan kun akka Oromiyaa mirga dhaabbatee gartee irraa waan rakkoo jirtuu fi bitaa mirgatti waan isaan qocolamaa jiran kana irraa dhowwu hin jirtu mootummaa biraan eeginaasan. Isin akkamitti ofirraa dhowwinaa waan kana akkamitti ofirraa dhowwinaa waan kana akkamitti ofirraa kunnaa naannoo keenya akkamitti eeganyaa naannoo keenya daangaa haga daangaatti akkamitti ofirraa eenyaa ka jiru murteessaa isaa maaliif hin murteeffanne Oromoon kaabaa kibbaa bahaadiyaa maaliif hin murteeffanne waan kana moo kachi qocolamu jiruu fi kachi baqatu jiruu fi kachi saamamu jiruu fi kachi gubamu jiru isinii miti jechuudha. Maaliif hin gubanne maaliif hin hooqanne madaa maaliif hin sissiqanne dhugaa yaa uummata kiyya kabajamoo dhugumaa isin hima isin uummata gartee yoo akka waraabessaa isin kutatanillee akka farda waraabessi gisee farda kutatu beeyta fardi achuma utaaleetiin dheeda isaatti deebi'aa beeyte akkasiin ta'inaa kaa'u ilma namaatti hin ifata ni aara. Waan tokko ofirraa deebisuun kee dirqama
hidhattee ofirraa deebisuu dandeetta, facciftee ofirraa deebisuu dandeetta, dhooftee ofirraa deebisuu dandeetta, dubbattee ofirraa deebisuu dandeetta. Yoo atiin akkuma ilmaaniiti akkuma ijoolleetti boottu taate wanni hundi yoo gartee sirruma iyyataa deemti. Waan deemaa jiru kana ofirraa dhowwi, waan deemaa jiru kana ofirraa dhowwi. Naannoo biraa keessatti waan ta'u teettee ofirratti hin caqasin. Waan naannoo biraa keessatti ta'u jiru asitti ofirraa eegali. Maaliif eegalamtee isarraa eegali? Fakkeenya yoo fudhanne uummata kiyya kabajamoo nu nama rifatuu miti, nu akka harreeti dullamaan tumanii gisee hundaa nu nama gartee socho'uu miti, nu nama gartee uummata fayyaalessa lafee gowwaa, uummata lafee gowwaa gartee foon isaa boora jaama durii akkasuma hin jaanii. Uummata akkasii taane san biraan uummata doofaa, uummata qola ta'uu hin taanu. Waan nuun hin malle kuni waan nutti salphinnaati, waan nutti sheemiiti. Ofirraa waan tokko qolachuun nu barbaachisa, waan tokko ofirraa dhowwuun nu barbaachisa. Mootummatti iyyuu miti, mootummaa kanarraa homaa hin fuunu. Mootummaan ofiiyyuu bakka waan qabuuf waan gadhiisu dhabeetiin irra jireetti isaa filatee asumatti aangoo kan ofirraa shakki kaan shuumee kaan shaarutti jira. Kun homaasii hin bahu. Daangaa kan kee dhufee sirraa dhowwuu hin danda'u. Si kan ofirraa dhowwu. Oromoo hidhadhaati. Oromoo daangaa keessan eegadhaa. Oromoo daangaa keessan eegadhaa. Uummanni Wallaggaa uummata keenya. Ummatti Wallaggaa sun uummata keenya.